Sababiin ati jirtuuf sababii ati jirtuuf tawaayidoon jiraate dhiiga ilma keetiin hundeen bataskaanaa dhaabbate. Saragallaa Abinaadhaan Elsa Ibduumessa yeroo hundaa jiraatu laphee keenya keessa maseenqoo Daawit Arooniif uleessa kabaja kee himuun dhugaadha ba'eessa qotiinsa Abrahaam yaa tulluu Siinaa ለድንግል ማርያም ሁሌ ክብር ለድንግል ማርያም ክብር ሁል ጊዜ ልስና ውቦ ኤልሳዕ ሲያስላቲ ሙሴ ሞታ ገዲ ኤኙ ስታስሴ ማርያም urgooftu urgaaf waliin seetanu utuu ilmi kee jiru eenyuun nullanu Tsiyoon እናቴ Tsiyoon haadha koo kabaja kee himaa jiraattu yeroo hundaa lubbuun koo xiqqoon isin eebbisa kiristaanni eebbisuun beekama karaa keessan hin bahin darbannaan eeboo ormaa boonaa ganna lalisa akka andoode gorma liqattanii gaarii malee waan hamaa hin qabina haadha gadda garaatti baatte durbo maaranii hin ganina amantaa ganama tawaayidoon gatiina akkoo warbaanaa wadda Mikaa'el jedhama akkan jabaadhuufi waaqatti naaf hima waan an balleessuudhaan lubatti naaf hima isaan naaf kennan qalloonaa beekama waan na dhaggeeffataniif hedduu galatooma.